karatti haasa'anii itti hima hiriyoota isaati lakkoofsa isallee argadheen bilbilaa afaanillee takka walii bilbillee hin beeknu kara keessaa walillee barreessinee hin beeknu. Warra isinitti afarsu isinirraa qabuma yaalla hin yaalla isinirraallee akka dhaabatan abdii qabna. Isinii galee miti. An akka nama tokkootitti ijoolleen suurii tun akkuma dhuunfaatti abbaan waan fedhetti naa fudhatu kana jibbullee kana jaalatullee waan fedhe naa fudhatu garaa na nyaatti rakkoo kanatu garaa na nyaatti waan ganaa dhufaa jirutu miidhaa ganaa dhufaa jiru caalaa mallee itti galee aannan agumaa fi ol qabanii jiran miidhaa ka ganaa dhufaa jiru caalaa wanti kun babal'ataa yoo deeme amma bar waan kana dura waliin godhin caalaa yoo lubbuu walii baasu taate malee wanni wal gootan hin jiru. Barbaree wuddutti wal naqxanii muka gogaa walitti naqxanii qawwee walitti naqxanii afaan wal keettanii wama takka kana ol wanni kana booda haarootti fiilmiin haarootti hafee isin nu garsiiftanii jiru garuu wanni kun yoo babal'ate balaan kun yoo babal'ate Kingi Ahmadii Jarman jiru qabanii biyyatti hin galchanii Aslii Kaayiroo jiru qabanii biyyatti hin galchan iluu Ameerikaa jiru qabanii biyyatti hin galchan miskiina ilmaan ufii guddifatu كبيت هذا وفي مصروفات كسودي كيست إلمان وفي قدفت dubartii ulfa jaarsa dadhabaa kagana karoora meeqa qabu dalagachuu barbaadu meeqatu balaa kana keessa osoo raafnummaa wayiituu ka'ee galagalaa wayiituu ka'ee balaa kana miskiina hedduutuyyuu miskiinni qulqullullee walitti laaqama lubbuun namallee bayaa dhiirrillee dhiirummaa ofii dhabaara sinii galee miti wanni godhamaa jiru kun akka oromootti waan borutti saalfannu akka biyyaatti waan borutti saalfannu Itoophiyaa namni keenya jibbu kana akka gurraachatti illee East Africaatti waan borutti saalfannu jechuun waan nama ijoolleen akka qootatti wal godhaa jirtu kun isinii galee an kanaaf waan kana yoo namni guddaa farsuudhaan nama kuma sadii maafurii isaa qabatee taa'uu dhaqee kadhataa ture osoo inni waan kana eegalii yoo san hafarsoo arrabsaa jiraayyuu hafarsoo arrabsaa jira waan ta'eef akaarra hafarsoo arrabsee boru Kingi Ahmadii tara ibtaan kaanitti tara eegasii gandatti tara ijoollee waliin kaasanii akka inni eegaleen irra dhufe ati waan kana dhaabi Ahmad biyya biraa jirta keessan qabdu quban qabdu gaafurra eegalu hafarsoo arrabsaa mana baran tigalee miti lakki akkana miti jennaan eegalee hafarsoo irraa eegalee achuma waan kana dhaabi ijoollee kana yoo dandeette biyya tokko jiranii nagaya walitti harkisi yoo dadhabde mootor ka keessaa fudhuu jiran jechuudha tigalee ani jechi kiyya namnillee naman naara gawree yoo sanu dhagaa ture kanaaf ammallee irra deebinee yoo carraa arganne itti himna moori mootu isin rakkoo biyya keessa jiru manguddolleen dargaggeessillee hawaasni su'uudii jiru rakkoon amma achi jiru isin ilaallata dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yoo du'e reeffayyuu galchuu osoo taate awwaaluyyuu osoo taate osoo dhukkubsatee ittiin bira ciisuyyuu taate mana yaalatuu geessuu taate osoo balaa wayituu ka'e waan kana mootummaan narraa bayaa jedhee rakkoon sun walitti isin ilaallata jechuudha kana gayaatiif balaan takka gaan fuutu kana gayaatii fi ka balaa buusellee addaan hin qooddu fudhattee deemti jechuudha isin waajiba warri alaa sun nama maqaa itti baduu minaamini kunillee homaa rakkoo miti si galee miti rakkoo dhufaa jiru kun waan isin ilaallatuuf waan isinirrallee gayuuf hawaasni su'uudii keessa jiran xiqqaa guddaan namoota itti dhiyaatan akka hiriyyaatiin qabattanii waan kana osoo furattanii lullee kun akka humna kennaa ijoolleen kenna ka wallollee asliin keessan nutti erga jira ka aarsillee asliin hin sodaate jira gara lamaanittuu bayaan jirru cal'isuuf wanni isin wal gootan kun waan nama callisiisuu miti yoo dubbannellee itti arrafamuu malee galata argataa hin jirru namni mootu nu dhagaa jirullee hin jiru osoo itti arrafamtee namni si dhaga'u jiraatee balaan kullaa jiree si galeen kanaaf ammallee irra deebee wanni isin hidhaamu ijoolleen keenya ka su'uudii jirtan guddaa fi xiqqaan ka lola keessa jirtaniif lola keessa hin jirrellee dhimmi kun isin ilaallata babal'ataa deema gaafa babal'ataa deemee araboota bira ga'ee kana gayaatii fi ka balaa keessa jirullee addaan hin filatu osoo dhimma keessan achumatti furattanii warra ala jiru kana gurra kennuu baattanii isinirraa qabullee itti himna namni amrii walirraa qabu hin jiru kanamummaan mootuu itti himna rakkoo biyya keessan kanarra ga'ee osoo keessumaan furattanii warra alaa kana gurra kennuu baattanii baay'ee natti tola dhaamsuma jedhu qaba hundaafuu rabbi walitti isin haa deebisu rabbi isin haa araarsu
jibbaa lafeetti foonummaa walirraa hin qabnu jette morola miidiyaatti walitti fidee guddisee kana ga'e keessa amma namni bara osoo walitti fidanii namni dachii walitti dhiiben jiru ka jaartii walirraa fudhatan jiru ka waa walii liqeessetin wal waakkatan jiru idaa namni walirraa qabu hin jiru hoomuu lafa hin jiru jecha arrabaati dubbii arrabaa kan immootu namni gizee walitti dhufe wanni yoo araaraman immootu wanni qiimi walitti hedduu kaayachiisullee hin jiru waan ta'eef ka ganaa dhufu caalaa osoo addaan dhaabattanii addaan wal dhoowwitanii yaaduma jedhu qaba rabbi isinii haa laaffisu hundaafuu nuti nagayuma keessan feena. Asli wanta kakaniin jawuu faduu jira yoo natti dhiistanii arrabni ableen qabu nama muraan inni nama murhamaadha. Mee adde Rashiida isin dhabanistu ati dubarroo kennitaa ati haadha Oromootii Ibrahim waa jedhee sittilee waa dhaamachuu barbaada takka naa obsi. Tole. Galatooma hundi keessanuu namni kun akkuma hayyoon illee dubbatanii olomaan illee dubbatanii Oromoof Oromoodha. Jara kenna amma ilmaan sikkumandooti fi walloo fakkaata. Garuu maqaan kabadee maqaa Oromooti. Namni ilmaan sikkumandooti fi walloo jettanii dogongora. Salphinni kuni Oromoo jedha. Oromoo jedhee walitti nu waama malee kutaa lamaan amma walitti bu'e kanaa miti. Kanaaf Ibrahim kiyya ati achi keessatti yoo lola irratti hirmachuu baatte sagalee ni qabdaa dhageettii ni qabdaa si beekaa yoo tillee na beekuu baatte maqaa jijjiiradhee garuu ololaaf gochi garaagarummaa qaba. Namni tokko biyya faranjii taa'ee waan fedhe yoo haasa'e suni akkaataa Oromoon boru itti gartee ati kanamaa jette jechoota. Gochi immoo hin haqamu. Gochi godhamu kun immoo gocha badaadha. Gochi Oromoo walitti raawwataa jirtu kun gocha garaa keessaa nama hin banne. Oduu ati dhiiftellee dhiifamuu hin danda'amu. Maaliif akka Oromoon akka fixattu natti hin beeku malee gocha badaa, gocha suukaneessaa, gocha corammaan namaatu wayitu waan kan dhagahe nama jibbisiisu. Amma ijoolleen teena kun wata shamarraniitu maqaa waamtee akkamitti namni taa'insuwaan walitti muka guura jettee haasaa jirti. Maaliif har'a akkatti haasaa malee boru salphina gaafa dubbiin kun qabbanaa'ee namni ofitti deebi'ee gara addaan dhaqan hin qabanii walillee fixan. Dubbiin kun eegattee gadi bu'ee akkuma reef adde Rashiidaan kaaftee diinni keenya diinni dhaabbataan dokumentarii nurratti hojjeteetiniin nutti gadi hin bahee salphina keessa bahuu hin dandeenye. In history hin dhageen hin agarre nurratti gadi hin bahee ol kaatee asitti akka Kalian jira dhagaanya. Injero. Carraan jiru. Biyya baddee bakka yeroo deebite dubbadhu. Carraan keetti dubbadhu sirraan dubbadda. Dubbadhu iyyuu. Geeffadhu sooyyoo. Carraa waliif kennaa gaammas beektii ani. sagalee kun dhagamu jiran bilaashuma amma ni dhagama dubbadhu. Carraallee waliif kennaa. Ayyee walii kenna jechuun walumatti dhaamatuudhaaf malee sanumaaf hin illa fakkeenyaa fi wanta adeemsifamaa jiru wanti gamaa gamana himamaa jiru ebalutu kana nutti qabsiisee ebaluu kana nuun jedhee ebaluun qabaa miti ofii wal qabuun irra barbaachisaadha. Dhimma san keessa ka jiru akka Oromoo tokkotti Oromoomaaf yaada. Mi ofillee waa yaaduu dhaban Oromoomaaf yaada hegeree ilmaanii hegeree dhalitti dhufuu hegeree jenereeshinii itti dhufuu maqaan uun baduu sanii ilaalatti warrummaan dhimma san keessa jirta warrummaan su'uudii keessa jirtan wal dhaaba. Kanuma isin gaafan. Am gabaabumatti karaa deersheet deebi'ee dhaamsitti nu dhaamtu akka dhaamsa Oromoo intala Oromoo takkatti akka harmee Oromoo takkatti laali gochi kuni gocha yookiin ilmaan sikkuumandootti fallootii miti. Oromooni kabate silaa badde asin deebu kaafte bishaan agartee yaa bulee hiree waraabbatan jedhan
tamaaf tasaniifuu nagaa buusuu qaban ebalu akkana jedhe ebalu nuuf hiddan malee ebalu akkana jedhe ebalu jilbifattanii miti sun dubbii baay'eessa dhaabbatanii otoo beekan gad liqimsanii ijoollee hidhaa keessa jirtu ijoollee rakkina keessa jirtu achi gadi baasanii gara yaalatti fidanii wal tasgabbeessaa yoon deemini ebaluun jedhisiisan malee ebaluun gadhiiftan malee ebaluun akkas gootan malee yoo taate hin babal'atti akkasitti nu gorsaa. Anis Oromoo ta'ee dubbata malee barganda ta'ee dubbataa hin jiru agaarraa ganda ta'ee hin dubbanne dhukkubuun dhiifne garuu ta Oromootu na dhibde liqimsuu dadhabe akkasitti quba qabaadhaa jechuu barbaada ulfaadha galatooma nama biraatii jarraa kennii fi jalaa gadi bu'aa iddoo nama hedduu fakkaate galatooma. Illu waa dalagaara dubbadha waa dalagaara. Eenyu nama biraa kan dubbatin as keessa kan jiru. Bishaana dubbata. Laal waan tokko wanti ani dubbadhu hawaasa keenya warri Suudii keessa jirtan jechuun isin ka rakkoo qabu. Isin ka callisee akka uummanni kun wal fixullee ka godhe mataa keessani. Isin galaami meeqa kabbi Suudii kanatti walofii isaaniitti lakkoofsa sharxaa poolisiitti kennee wal qabsiisaa ture. Manatti deemanii poolisoonni mana irratti cabsite meeqatu jira takka lama. Ijoolleen teenne ijoolleen Oromoo jechuun ka poolisiitti kennee wal qabsiisee meeqa jira. Isin malee jira ka ijoollee biyya kana galchisiisaa ture. Okay. Eessa jirtan amma yeroo uummanni akkanatti wal fixaa jiru eessa jirtanii isin hin jennaa barra. Eessa jirtan? Nama meeqa as biyya kana keessa jira. Ammoo ofii keessanii raftanii muudanii gaafa warroonni biyya biraa dubbatu maaliif dubbata jechuu hin dandeettan. Dura maa nama maa dubbata jechuun dura gadi bayya afaan qabda dubbatu. Isin galaami warri Suudii keessa anillee Suudii keessa jira. Keessattuu warri waraqaa qabdan jechuu. Suudiin gaafa isin kaate waraqaa qabdaa hin qabduu isiniin hin jettu fuutee isin xaraydee gara biyya achitti wal agartan yoo dubbiin akka dhaabatu barbaadan warri Suudii keessa jirtan wanni isin hin dalayne hin jiru. Kanaan durayyuu nama baay'ee qabsiistanii lakkoofsa jara poolisiitti kennitanii biyya galchisiisaa turtan. Ammallee nama as keessatti rakkoo uumaa jiru ni beeytanii lakkoofsa jaraallee ni qabdanii poolisiitti kennaati galchaa. Hin dadhabne beeytanii akka uummanni wal fixuuf isinii galaami beeytanii waan hundayyuu akka nama wallaalee callisuu jirtan. Kanaafiyyuu yoo biyyoon namoonni biraa nurraan dubbatee Ibraahiimiin kun Suudii keessa jira yoo na fakkaate yoo ka Suudii keessa jiratu taate warroota jechuu kanaan dura poolisii irraa maallaqa nyaatee maallaqa yoo nama qabsiisan jechuu qixxee addaan qoodamaa turasaniin yoo wal beeytan jaraa poolisiidhaaf deemati maallaqa kennaafiti lakkoofsa dura poolisii irraa muti godhatu saddaqa nyaatee maallaqa yoo nama qabsiisan addaan muti godhi laal hani yoo badii wayii balleessita Suudii kana keessatti ani yoo arguu dadhaban lakkoofsa kiyya fuutee poolisiitti ni kennita poolisiin bakka ani jiru sanii dhufee na qabee seeratti na dhiyeessuu danda'a biyya kana keessatti. Ofii irra qabdanii ijoolleen akka balaa uumtee uummanni wal fixu ka godhaa jiru warra Suudii kana keessatti. Asli wanti ani yoo dandeettane ijoollee osoo hin taane warra Suudii kana keessa jiru warra iqaama qabu. Jararraa dubbadhaa jara ka rakkoo qabu jara ka akka uummanni wal fixu biyya kana keessatti goosisaa jiru nama baay'ee qabanii galchisiisanillee ni beeytaa asli dhageetii jiru. No anillee yoo badii qabaadde naa galchan rakkoon qabu si galee warra iqaama qabu warra Suudii keessa jiru irratti dubbadhaa furmaanni jiru kana qofa. Mira keessa. Ijaazaa si rakkiseesi ammoo. Ibrahim ma bastarre maki. Networking baatu lolaa. Deebisanii yoo jiraate. Bro Deebi kooti. Ala kulli al manguddoon asli dubbitee tin deebi'a takkatti kana jeetiin isinirraa bu'aate. Amma jaalladha wal dha'e walifate
namni waraanni tokko yoo ka'e dhumti isaa araaruma manguddollee magala caabaataatuma jirti taatodii jirtullee ta'aatuma hin jirtu warri wal lolaa jirullee wal ifate natti fakkaata gara ifannaatitti deemaatuma jira kanaafu namoonni biyya teettaniitti deeggara gamaa gamanaa taatanii dibbee rukuttan osoo gabaabbattanii dubbiin Ibraahim jedhe illee sirrima warri halkanii guyyaa qabee waltumu kunillee biyya namaa jira haalillee miruma keessa galanii barbaadanii waltuma malee mijataa fi miti laftisaa haraa gaaraa bishaan barbaachisaa nyaata barbaachisaa soo jireenyi itti mijataa akka amma asirraa haasa'an kana sanillee miti soodii walumaan beeyna kanaaf warroonni biyya teettaniitiin wantaa jettan harka dhooftan dhugaa irrumaa dhaabame yooma saniinuu araaraman isiniin hin badini kanuma isiniin jechuu barbaadanii dubbadhaa carraa fixadhe. An daqiiqaa takka qabxii lama jedhee isinirraa bu'aa jecha Ibraahim irra dhaabadhe. Inni tokkoffaa warri biyya alaa jirru mee amma tasgabboofnu warra Suudii jiru kana gargaarru. Maaliin gargaarra? Nagaa irratti haa gargaarru. Waan nagaa haasa'u irratti furmaanni kun akka dhufu irratti wal jala tasgabboofne walii hinjifatamne sammuu teennan waan kana walirratti hojjechaa jirra akkuma jennu kana haa gargaarru. Inni lammaffaa qabxiin Ibraahim jedhe kan yeroo ittiin kennine Ibraahim akkasii ta'utti ijoollee gadasii dhabamtes garanaa dhabamtes namni quba qabu wanti kun lakkaa'ame ijoolleen kun yoo baatee jiraattes uummataa ibsamte yoon ba'inis akka baatu ammarraayyuu itti hojjedhu namni hunduu si gargaara asliin si gargaara maakiin si gargaarti namoonni biraa kaala jiranillee si gargaara suni waan beellama hin qabne qabxii ammoo akka reef kaaftee ka Ahmadii fi namoota isa fakkaatan dabalatee yeroo sanuu dhaayitee atuu dhaayitee namni hedduun dhufanii abdiin fa'aa dhufanii anillee dura waliin beenu dhageen ture namni martuu dhaabbadhu jedheeni ture jechi sanillee haga dandeettii ofii ibsee siifuu Ibraahim jecha hawwanni jedhee waan guruppii keessatti haasa'ameen na bira gahee kun waan jabaa miti namni guruppii yoo hidheen haasa'a waan mataa ofii haasa'a yeroo lolaa ammoo waa lolaa haasa'anii suni rakkoolle hin qabu amma boodallee yoo wanti akkasii namni godhu jiraate iluu haa ta'u aslii haa ta'u Ahmad haa ta'u abbaa fedha haa ta'u waan dogoggora araara kana gufachiisu yookiin balaa kana dhaabuu irratti rakkoo nuuf fida jennu yoo arginu Oromoon hundi akka Oromootti itti seene waan kana mee tasgabbaa'e yeroo kennii fi obsii uummanni yaalirra jira waliin jedhee wal tasgabbeessuun hojii manaa hunda kennaati jechuun barbaada ulfaadhaa. Garraan argannu. Baay'ee galatooma yaada keessan hundaa dhageeffadhe wanni amma ta'e kun akka Wallootii fi Arsiitii wanti bade immoo akka Oromoo bade jechuudha. Oromoo ilaalchisaa dookumentariin hojjetamaara. Gaafa dookumentariin hojjetamu iddoon tun ta'a Wallootii iddoon tun ta'a Arsiitiin jedhan hudduu Oromoodhaniis hojjetan jechuu barbaade. Oromoon guutuun waan kana keessa akka jirtan beekee jechuudha maqaan irratti hin barraa'u jechuu barbaadeeti. Maaliif sillachuuyyuu guddoo wal keettanii jirtan jechuudha. Yeroo haa goonu waan maqaa Oromoo tuuqaniin irraa adiifnu maali warroon Habashaa waanuma tiktook irraa ijoolleen asirra hojjetaa turan viidiyoo argee ture aljaziiraa mararratti arraba Oromoon nama arrabsitu Amaara arrabsitu kun aljaziiraan dabarsanii jiran asirraa jechuudha biyyootuma teennaan argaa ture jechuudha wallah arguu dhabdanii aljaziiraa irratti arrabni murii xirii maali jedhu sun taraa ture jechuudha waan akkanaa kun ammoo isaanii gammachuu hudduma ta'e tana ta'e Oromoo tana fuudhee hudduu xiyyaa siin jedha achi fidee bakka inni ta'e Jeneevaa ta'e as Niiwoorki ta'e bakka barbaade xiyyaa siin jedha xiyyaa na dabarsite Oromoon siin jedha jechuu barbaade yeroo haa goonu waan Oromoo tuqullee ajjeese akka dhiiraatti barbaachisaa ta'e waan miira keessa jiru inni biraa Oromoon yoo jaartii wal lolu lafarratti wal fuudhee nuuni mari'anne gaafa wal lolu Suuditti wal lolan hin dubbatinaa dhimma kana itti warri kutaa biraa hayyee bareedan dubban maanuuf fidan awwala ka wal lolte Suudii lafarratti tiktook irratti namni wal qabe wayiitu hin jiru namchaan awwala badellee tiktook irratti hin banne nama tokkoon beekuu jechuudha dhimma sanii Oromoon achi jiru Oromoo xiqqaa miti ka daa'imti waggaa 13 kun kararra deemtu qabamtee argaa jirra namni biyya afaan jiru achitti maan fitan immoo ka Ameerikaatu jaarsaa
asii ka jaarsa Suudii tare moo kaayiroo ta'e ka biyya mootii jaarsonni hin jirtu maaliif lafarratti hin bitanne kuni tokko hawaasa Oromoo walitti buusuu wayita waa qabattee asirra fiddu waan lafarratti daqiiqaa takkatti sa'aa takkatti guyyaa takka dhun fixachuu dandeettu asirra fiduun miira keessa uummata galchitee waan kana ni argaaf waan gootu jechuudha. Dhiiga Oromootiin viiyuu namni taa'ee silaalaa laayif irratti gootummaa yookiin waan wayii argachuuf ilmaan Oromootiin walitti taphattanii jechuu barbaadee akka mataa wanni kana keessaa yoo baane gaarii ayyeen seenu biyyi biraan seenu mattuu Oromoo bakka wal fiddanii qabdan naftanyaa wajjin warra harkaan irraa muudhaa harman irraa muudhaa walumaan jiraataa jira Oromoo garuutu osoo ay fiduu dhabdanii waan dhimma lafarra jiru yoo na argaafane yookiin addatti gootummaa wayii yookiin waan wayii anatu jajjaba anatu akkanaa maalii ittiin asirra fiddan malee dhimma asirra dhufuuyyuu qabuuyyuu miti jalqabu. Dhimmi Suudii lafarratti achumarra hafa jechuudha. Yoo dhimma hawaasa Oromoo sabni biraa biyya buqqisee fixee maaliif miidiyaa guddaa fi tiktookiin gabbaatee dubbattee hawaasa kee kaaftee akka uummanni kun ka'ee ofirraa lolu godhuu qabdaa jechuudha. Garuu waan Oromoo keessa jettutti ta'e jalqabaa waan nayi fiddu na argaa fi an akkana godhee an akka godhee an Oromoo akkas godhee fidda malee silaa lafarratti fixachuu qabdaa jechuudha. Wal miitanidha jaarsotiin kalee akkasitti imbaasii guutte sanniin bira dhayitee achitti kun obbo walloo ka walloollee arsiin namiidha arsiillee walloo namii dheettee fixachuu hin dandeetta jechuudha. Eegalee uummata Oromoo irraa gora uummata biraan burjaajessinaan wanni amma ka'e kun kutaa biraallee seenaa jechuudha. Durii ka shalabbee waa cirachuuf nama fixuu baratti kutaa biraallee wanni dhiiftuu hin jiru jechuudha irra hin kaa'attu jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti warri asirra jiru sallallahu alaihi wasallam biyya nabi Muhammaditti namni hin araaramu biyya diinitti tiktookii ganda sheexaanaatti akkami araaramta walumaa ganda jinnii jechuu namni tokkochuu asirra jiru qulqulluu ajiru hin jiru martuu keessattuu warri komentii dhiis maashaallah nama waliin naquu oofu kaan hin kiinti jedhu balau fixi ajjeesi qali maali jechuu waan hedduudha jechuu hamilee si kenna namni yeroo baay'ee tiktookii ilaala komentii ilaala warri laayif irra jiru ilaala komentii sun sappoortii yoo godhan hedduu itti waan san itti jabeessaa jechuu arraballee yoo ta'e yookiin waan nagaa ta'ellee onni irraa dubbataa jechuu yoo ta'e immoo waan san mormite wal fakkaattee irrisaa deemaa jechuu yaadni sun Oromoo biratti fudhatamne jechuu inni ammoo uummanni kutaa wayiillee dhufee komentii asii barreessa asii dhaqee kutaa san bira yookiin walloon bira dhaqee miira keessa galchoo dullaa sitti oofan jedhaan asiillee arsii yoo dullaa sitti yookiin kana si godhan jedhee waliin dhayaa Oromoo kanaa jechuudha. Waan Ameerikatti jiru amma fakkeenyaaf Ameerikatti wanni badaa wayii yoo du'e yookiin namni wal jeesoo jiraate kun Oromoo tiktook irra kan dhufu argitanii takkaa Oromoo yookiin asitti wal dhahee yookiin namni biraa Oromoo dhahee yookiin maalii dhahee nimisii irraa fuudhanii yoo tiktook irra babal'isan feesbuuk irra babal'isan malee namni gabbayee akkanatti ajandaa godhatee walii gad oofu hin jiru jechuudha. Wanni tiktook irra dhufuuf hawaasa kaasuu miira keessa galchuu wal ficcisiisuu jira akka mataa kiyyaatti waan lafarra dhumatu kana waan dubbisan jalqabaa nama na himatan keessa tokko jechuu akka Suudiitti bilbilee jechuudha. Jalqabarraa osoo tiktookii laayivii ijoolleen hin seenu nambara osoo natti hin kennin laayivii seenan sa'a 24 naan jedha sa'a 24 Ameerikaa nama fuudhuu hin danda'u akka jechuu barbaadeeti waan kana yoo dhiifne achuma fixadhaa dhimma keessan biyyuma sanatti tiktook irratti uummata walitti oofu garaa jabeessu waan ati goote kana habashaan fudhatteerti. Waan adamma murtii nama gamaa gamanaa walitti deebisanii kaan keessaa baasanii kaan keessa seensan arsitti goote arsiillee si keessaa baasee si keessa kaa'e. Faayidaa takka hin qabu ammallee deebite yoo ati nama ajjeeftellee namni sima ajjeesa. Yoo walloo arsii ajjeefte arsiillee si ajjeesa. Arsiillee walloo yoo ajjeefte atillee si ajjeeftaa jechuudha wal ajjeeftaa jechuudha. Uummata akka garaa jijjiiramni hin jiru jechuu barbaadeeti maaliifi namni wal jalaa gajjedhu hin jiru jechuudha. Oromoonii waltaatee miliyoonni 70 Itoophiyaa keessa bilisoomuu dadhabde waggaa meeqaa qabsooyitee dadhabde ufiitii akkami waliin injifachuu barbaadde yoo yaaddu akkami waliin injifattu waliin injifattu kun lola gandaatii miti arsiin bakka biraa jira walloo bakka biraa jira Oromummaa walii qabna amantii ilmaan barreentumaa daangaan waliin nu jiru harargee waliin jirra jechuudha wannummaa waliin nu fidee waan lolchiisu tokko hin jiru wal jaalannu akka Oromootti waliin jaalannu abboonni walloo yoo jenne walirraa goru. Inni biraa dhimmoota nama tokko dhimma gandummaa goone yoo walloo namni wayii qabe durriyyee wayii yookiin walloo hin qabe dhimma sikkoommandoota yookiin arsiin nama tokko ka walloo yoo qabe dhimma sikkoommandoota asirra fidan fidi siin jedhan kootti eessa jira mucaan sun maal goote siin jedhan akkamitti bee eenyu ergate asliin sikkoommandoo keessaa baay'inummaan feemasiin kun malee uummata kana bakka bu'uu hin danda'u hawaasa guutuu akka nama bakka bu'aa ganda tokkoon godina sappoortaran qabaa namni mataan kasirra jiru ni qaba haa ta'u uummata miliyoona guutuu kana soddoma bakka bu'uu hin danda'u. Uummanni biyya jira nuti baqattoota jechuudha dalagachuu deemu. Kanaaf osoo dhiiftanii hangaarii na fakkaata. Attan saba Amaaraa
Tigree yoo dandeetti galii biyya kee irra loli injifadhu Oromiyaa bilisoomsi addan saba Amaaraa yoo inni sin qabin wanni ati qabdu hin jiru. Innillee baqata atillee baqataa dalagachuu dhufte. Kanaaf wanni amma isin gootan mootummaan isin qabaa jira. Dhiibbaa Oromoo irra fiddeeyyuu isin warri nama gargaaru biyya mararra warri Suudi Arabiyaa Oromoo kana gargaaru jechuudha. Qabamtee achi guuramtee yoo gaafa galte atummaanuu Oromoo irra dhiibbaa fidde Oromoo rakkiftee jechuudha. Oromoon achi argata birri. Kanaaf waan akkana keessaa yoo baatan kan akka mataa kiyyaatti gaarii na fakkaata. Namni wal jalaa galu hin jiru. Eenyu gadiyya. Har'a yookiin baay'attee bakka wayiitti yookiin Arsiin baay'attee bakka wayiitti Walloon fixuu dandeetti. Yookiin Walloo ammoo bakka wayiitti baay'attee Arsii fixuu dandeetti. Nama 10-15 wal ajjeesuu dandeetta. Garuu Arsiin miliyeenaa jechuudha. Miliyoona 30. Walloollee akkasumatti yookiin miliyoona takka yookiin lama. Kanaaf akka nama uummata guutuu injifattanii tokkotti ilaalina. Isin tuka shalabbeen yookiin wal fiddanii yoo tokko fidu kun lama fide yoo lama fideen tokko fide. Kanaan TikTok irra geemii xiqqishoo ijoollee daddaa'ima jechuudha. Dhokka irra fiffiidoo gite biifaa taphatu akkana boolloo bu'u. Geemii san taphataa irra dhiiga ilmaan Oromooti. Lachuu Oromoodhaa jechuudha. Lachuu Oromoo waan akkana kana osoo dhiibtanii uummata asirra jirullee tammaa gurguddaa miira keessa galchitanii dogoggorsiisaa argina. Achuma fitadha. Ka jaartii fuutee hiitu achuma fitadhu. Ka waltumtu achuma fitadhu. Ka birriin si jalaa hatamte. Namni qajeelfatee hin jiru uummanni kun miliyoona biyya jiraa jechuudha. Wal jeequu osoo dhiifne walirraa gorre waliin taanu wayyee wal jibbidha. Wal kabajne achumatti jiraadha. Waa'ee arrabaa kaabta yeroo mara. Obboleessoo jaalmaroon maal jedhan ilkaan 48 qabdanii Shimallis Abdiisaati. Shimallis Abdiisaa qawwee guuratee maa nama hin fitin mootummaarra jira. Abiyyiin arrabsaa oola. Qabsaa'onni Oromoo kun yoo barbaade Joorii waa jedha Joor Daawudiin jedha bebbeetonni Profeesara mara wal arrabsaa oola ganda arrabsaa oola. Doktora mara xixiqqoo kanarra doktora arga jaalmaroo gaddeebisa kabira taa'u. Arraba dhaabi ka jettu nuti bakka bu'aa arrabaatii miti fakkeenyaaf koomandoo namni tokko gabbayee su arrabse nuti hin ajaju. Dhaqiitii yoo barbaadde namicha san qabiiti ajjeesi. Yoo anis arrabse anis koomandoo na jaalachuu dandeenya bakka bu'uu hin danda'u ani nan qajeelfan akka mataa kiyyaa deeme yoo na argite arraba sanii anuma kana kokkee qabiiti na ajjeesi. Yoo dadhabde immoo wanni si koomandoo maxxansituu hin jiru. Diduu danda'a abbaayyuu didal. Abbaan kiyya gaafa na dhalchu gaarii ta'e na qarqaarii uf qarqaarii nama gaarii ta'e baradhu bakka guddaa gahi naan jedha malee nama arrabse naan jedhu abbaan kiyyaayyuu. Fi koomandollee deemi nama na arrabse jedhu hin jiru. Yoo an gaarii dalage na jaalate yoo an badaa dalage na gorfate yoo barbaadde sinimaayyuu hin beeku yoo barbaadde Madagaskar yoo jedhen homaa na godhuu hin danda'u jechuu barbaade akka nama arrabsu tokko dhimma dhuunfaatti hin fudhatina akkuma nama Arsiin kun bichaan nama arrabsuu hin godhina. Hin argina tiktookii kanarra Oromoon tokkochi yoo wal arrabsuu dhiisa. Harargee ta'e, Walloo ta'e, Jimma ta'e warra sirra jiru. Arsii ta'e yoom tokkochummaan Oromoon gurguddaanuu wal arrabsuu dhiisee akka nama badhee kana arrabni yaa'uu qofa hin godhina. Jechuu barbaadee akka isaa fudhannu walaa qabanyuu ijoollee qabamte. Gadhiisa du'ettan ana keessaan illee erganiiran ijoollee Walloo jechuun namni Ameerikaa irraa. Caan kun du'e nu gaafadhu. Seenallee ka du'e yoo jiraate. Ijoollee gadhiisatu warri sunni warri qabame sunni way qabume jechuudha. Kun ashawaan garaa guute kun muunyi gudduu seene warri sunni nama qaallitti bara tippillee bulchitu warri qaallitti seene kun kolaafamee baa kun caccabee baa kun harki muramee baa warri sunni nagaa qabaa yoo natti fakkaatu ganaa yaalamuu qabaa jechuudha. Nama deemu warra dhume jechuudha. Wanni siin goota lachuu gamaa gamana jechuudha. Ashawaatti Arsiilleen ashawaa afaanii guuree mukatti naqee jira. Atillee ashawaatti guurtee mukatti naqeerti. Waan ati goote maraa walumaan gootanii jettan jechuudha. Isin martuu qulqulluu miti jechuudha. Jecha jalaaban dogoggorri raawwatee jira jechuudha. Biyyi xiqqoorra waan kanarraa yoo of qusanne bareeda yoo ofirraa dhiibtan gaarii na fakkaata. Oromoo injifatu tokkochiyyuu hin jiru. Oromoo mooyuu hin dandeettu jechuudha. Gandatti achitti yookiin biyya baqatte sanitti baay'ina qabaattee yookiin sitti tolee nama wal fixuu hin dandeetta. Garuu Oromoon biyya jiru biyya guddaa Wallollee Arsii gaddan jedhu Arsiillee Walloo wajjin wayitoo kan jedhu marti keessanuu beekaa wal kabajaa ofirraa dhiisa badaa keessan achi qabadha. Namni wallaalaa dur deemu. Fardi gaarii gamaa gaman allaalu durumatti deemachuu qilleesi buusa. Wallaalaan ajajamu rakkoo Oromoo fida beekaa yoo ajajamte sheekee dhageettee nama xiqqoo isii yaada qabu dhageette garuu rakkoo Oromootti fidu garuu wallaalaa duuba deemtee asirratti TikTokii kanarra yoo deemte uummata gandaa waluma buusaa jechuudha. Inni ajaan qabu yookiin kaayoo deemuuf qaba ajandaa deemuuf qaba. Kaduubaan dhufu ganti na tuqamee dheeku marti itti gala akkuma dhiyoo mucaan miliyoona tokko qabamee Amaara jedhanii Amaara jennee Amaara tumaa baane
ijoolleen sirkaa gara arsii kun namni soddomni bakka takka qaba diidame isheen eega soddomaa qabamee hidha guurame namni quba qabu hin jiru akkasuma uummata waliin naqaa jirraa jechuudha. Saba biraatiin illee waliin uf naqaa jirra ufiillee waliin naqamaa jirra Oromoon kuwwan illee nagaa hin argattan jechuu barbaadeeti ka karaa san jirtu lolli numa deema yoo dhaabuu barbaaddan miskiinan daa'ima biyyaa yaadisan dhiisaatii ofirraa jiraadhaan namni nama sodaatu tokko obboo hin jiru walloon arsii hinjifattu wayiitu hin jiru kan jala sana dhibee arsii walloon hinjifattu ogeer argee maali jinni jaanqa hin hinjifattu kaanuun hinjifanne jechuus amaarayyuun hinjifanne tigireeyyuun hinjifanne maal hinjifatta jechuu fi keetii waliin hinjifatta jechuu barbaade argitateera galatooma gadoo gura dhiifama. Obboleessi biyya asirratti yaada gabaabduu daqiiqaa takka onaa kennitan qajeelfamumaaf waan ja'aa jirru waan deemaa jiru kana fixatuun dadhabnee fixataa jirraa warra lafarra jiru warra walirratti waan kana dalagaa jiru hunda itti dubbataa jirraa deebiirra argataa jirraa waan nuyi deebiirra arganne gara galee namni nu harkaa dhangalaasaa jiru namoota tokkichaa lakkii jehuun hin barbaachisaadha obboleessa kiyya jechuudha. Maal inni namtichi tokko ka duraan walitti naqe suni har'a walitti naqaan jiru. Ijoolleen kaleessa akka namni kun waldi du'atilleen achi keessa numa jirta turte. Warri kaleessa akkas godhaa jiru sun har'a nurraa dhaabbatanii jiran. Namni immoo har'a akka araarri hin buune godhu nama tokko jecha isaa kana laalanii namni sila araaraaf deemes nu harkaa dhangala'aa jira. Hanga dandeenyu ammas nama kana gorsuun dirqama. Ati sanga dandeessetti gorsi namni biraa hoo dandeessaa gorsu qabuun dirqama hanga namni walitti haa tolu obboleessa kiyya dhaabbatu dirqama. Namni amma akka ijoollee wallootti yeroo hundaa'u namni araara diige akka keenyatti ijoolleen kan jedhu amat kirullee jecha isaatiin namni araara diigaa jira yeroo lama jechuudha. Gaafa duraatis araara namni diige isaa lamatallee namni araara diige isa jedhu jecha isarraa wanni hundinuu badaa jira. Namtichi hoo kaleessallee wallaalee waa dubbate lamatamoo nama walitti araaramaa jiru akka addaan hin diiganne godhuun dirqama innis karatti deebi'uu qaba gabaabaadhaa galatooma. Ahmad hin timna rakkoon qabu Ahmad waan nama waan gandaallee haasa'uu hidhamuu dhufe malee waa'ee poolitikaa aktiivistiidha gaazexeessaadha. Amma dhufee itti himnaan rakkoon qabu asin hin timaallee itti himuu hin danda'a namni bakka itti himuu hin danda'a waan laalaan jechuu barbaade. Waan ofii itti fufi. Abdurrashid dursana fakkaata. Okay, hayyee itti fufi. Abdurrashid. Galatooma wallahi rakkanne bakkuma seennu wallaallee akkuma namatti birraa dubbanna malee. Wanni inni jechuu barbaade jecha reefuu asliin jee fi Ibrahim jee san gidduu irratti kan waa jechuu barbaadu. Jara keenya ijoollee teenya. Yaa Abdurrashidiif kenname bara. Hayyee kanna. Okay, galatooma maakiin iddooma feemasiidha haadha faate beektuu fi haadha faate. Laala an raciisaan jira ciisee isin dhaggeeffataa jira dhiifama. Rakkoo ta'ee qalbiidhaan jedhan. Akkam jirtan Oromoo fayyaa keessanii baga jiraatanii isin jedha. Nuti yeroo hedduu inuma miidhamnaa miidhaa akka bara kanaa yookaan tan ammaa tuni takkaan kan namtee hin beektu. Tabaranaa tuni yookaan tan ammaa tuni dubbii afaan hin qabne waan dubbachuufillee nama dhibu cal'isuufillee nama dhibu wanni obboleessa ofiititti galte takka hoo haadhaaf abbaa ofiititti galte akka itti dubbatanii fi akka itti cal'isan hedduu nama dhiba. Ani wallaahi akkuma Oromoon jettu dubbiin tuni baay'atteellee yookaan araarallee hin dadhabne Oromootu maal jedha yoo mammaaku dullacha sa'aa jedhaniin yaani dullacha sa'aa I think kutaa muratuu beekuu dandeettanii dullacha sa'aa jigeeti namni kudhanii itti yaa'eeti ol harkise namni kudhanii ol harkisee dadhabeeti namni tokko gabaabaadha namni gabaabaan kun wannaa qaba keessaa achi bahimee jira na ba'a jedheen dullacha sa'aa kana namni kudhanii ol qabuu hin dadhabne nama keessaa lafa qaqqabutu jira jedhan. Dhugumatti dubbiin tuni dhumachuu dadhabdeetii miti. Oromoon hunduu kutaan 11 jirtan hundi keessanuu dubbii tana fixuu dadhabdanii osoo hin taane kutaan tokko osoo keessaa hin hafne jaalala akka qabdan nama mul'isa. Akkamii wanni badu har'a Walloo fi Arsii qofarraa badaan jiru.
amma ijoollee wal dhabde tuni ijoollee nama lama yookaan sadi hin jaalle yookaan afurii shan hin jaalle ijoolleen tuni osoo haga ganda fiddu kaleessa gaafa wal dhabdu san eenyu hafarsoo fi eenyu ijoollee taawwan illee maqaa hin beekani hundi keessanuu maa takka walii baatee dhiirummaa walitti hin garsiifne maaf walii likkii walii hin himne haga fuutee ta'arsiillee arsitti hin galtu ta'walloollee walitti hin galtu. Uummanni keenya ammoo maaliif jalaa fuudha? An dhugaa dhiifama naa godhaati yoo dogoggorellee dhiifama naa godha. Maqaa Oromoo jedhu kamuu gaafanne kana caala maqaa taayee danda'a dhihenna gaafa jidduu bilchaginnaa hin arginsanii nuu baase tokko yaadattanii maqaa Girrisaa jedhu tokko. Oromoon osoo maqaa sammuu gaafannee dhugumatti waa addaan osoo hin baafanne jecha ijoollee sadii afuriitiif hadda kutaan 11 maqaan badee sababa bal'aa hagana gahu kana maqaan badee dhiiroo mee ilaala. Hadda barra akkuma warroonni dura baala jiran dubbiin haftee fi miti nutu hafeef dubbataa jira malee dubbii baay'ee dubbataa turtani. Dubbiin namni yoo nama jiru dubbatu nama dura dubbatu nama harkaa dubbata baddi maaliif jennaan namni nama duraa yoo dubbate jechuudha. Dhugatti bara wanni amma dalagame kuni wanni amma wal kaayan kunan maqaa dhahuufillee baay'ee qaanfadha. Bara ta'arsii qofaa miti. Namni ta'arsii jedhu hin jiru. Ta wallaggaa eenyu ta wallooti namni jedhu hin jiru. Yookaan ta harargeen namni jedhu hin jiru. Yookaan ta shawaan namni jedhu hin jiru. Ta Oromootii jedhan. Isinii galee. Waan Oromoon hadda dalayde kana mee rabbiin mucaa wallaalaan kun maal jedhe jedha. Yoo Amaarrillee nurratti hin dalagin yoo sabni biraallee nurratti hin dalagin yookaan wanni kun babal'ifamee miidiyaa adda addaatii wanni kun hin deemin jarana waan xiqqaa isinitti hin fakkaati wanni kun. Har'a ijoolleen lamaan sadii wal dhabde tun akkamitti walloon hayyuu osoo qabdu ijoollee sadii ijoollee bututtuu osoo beekaan jiru osoo aalimni jiru osoo piroofeesarri jiru ijoollee tana afaan akkamitti deemti? Gadhaabadhaa badaa cabaa maaf jechuun ni dhabde. Arsiin osoo hayyuun jiru osoo beekaan jiru osoo piroofeesarri jiru osoo dooktorri jiru akkamitti ijoollee sadii kana faana deemti? Ijoollee afurii kana faana deemti. Cabaa bukaa nu balleessitanii badaa maaf hin jenneen? Dubbiin tamammaa akka dura isinii kaaseessanii nama jaalatee martuu anillee atillee maaqiilleen asliilleen akka fakkeenyaatti isinii kaase isin jechuu keessoo hin taane kunneen martuu acabcaabiidha. Warra harka wajjiin dhahu warra yoo olillee baasuu dadhabe keessatti ka arsiillee eebada arsiitii jabaadhu ka jedhu. Ka walloollee eebada walloo ka jedhu mee amma dhugaa isiniin jedha mee gaaffii tokko yoo isin gaafadhe hadda mee jagnaan hin jetti martuu dhaadatte mee arsii Oromoo ajjeefte jedhanii Oromoo walloo ajjeefte jedhee jagnummaa namni kennuuf jira. Wallaalaa Oromoo wal fixu jedhan malee tak hadda walloolleen jagnaa nuti zarraaf ka Amaarallee akkana godhu arsii akkana goona jette jagna namni jedhuun jira hin jedhu. Obboleessatu obboleessa ajjeese namni obboleessa ajjeese kunniin wallaalaan obboleeyyan wal fixu jedhan malee jagnaa namni jedhuun tokko lafarra hin jiru dhiiroo. Mee namu obboleessa ajjeese anadhaa aslii ajjeese haadha faaxii ajjeese abdii muktaar ajjeese namni Abdurashiid jagnaadha naan jedhu hin jirtanii wallaalaaf obboleessa ofii ajjeesee naan jedhan malee nimi akkanatti wal fixu. Hayyuun keenya beekaan keenya mee sheekni keenya ka biyyoota addunyaa kanarra deemee daawwaa hambatti godhu ka gumaa namaa fixu hadda ijoollee wal dhaba ijoollee sadii afurii tana ka babal'atee nu balleessaa